Hiriyaan kiyya tokko galma fuulduraa bahee mee maaltoo barbaadde gara fuulduraatiif jennaani dooktara jedhe. Harka walitti dhaafi jedhee barsiisaan harka chaap 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 gune. Mee meeqaffaa baa jirta sadarkaan barumsa kee hagam jennaani barattoota 50 keessaa 49ffaan bahe. Haa ta'u yaa namni dhuunfaan waa hundeen hojjeta jechuun danda'u kaabinee fi uummata bulchiinsa magaalaa wajjiniin laga xaafuu irratti wanni ammallee uummata birattis wanni yaadatamu anillee akka ilmoo kiyyaatti tan ilaalu magaalittiin ibsaa karaarraan qabdu iyyuu ture. Kanaanan ka'e maal godhuu qabna magaala kanarratti ibsaa soolaarii galchuu qabna kan jedhuun koree kiyyaan waliigallee soolaariin suni galee jira. Finfinnee irraa kaasee seensa Finfinnee daangaa Finfinneetii kaasee amma laga daadhii xumura bulchiinsa laga xaafuu laga daadhii an taate magaala laga daadhii amma ga'utti ibsaa suni jira suni amma akka ilmoo kiyyaatti tasa konkolaataan illee rukutee jal'is hoon argu xinnoona dhukkubaa odaa bultuun galmi odaa bultuun waggaa 8 dhaabbatee dhaqnee ji'a 3 ji'a 4 keessatti xumurameetu eebbifame bakka pirezidaantiin mootummaa naannootti fedhii fi jaalalli hawaasni sirraa qabu dabalaa deemaa jechaadha. Gaafa isaaf amanamte gaafa isaaf abboomamte ati aangoon qaba jetteetoo akka barbaaddetti abbaa irree abbaa humnaa ta'uun erguyyuu akka nama hin geessinee fi uummata keetiif afaan gaariin fuula gaariin hawaasa kee gaafa simachuu jalqabdu hawaasarraa jaalala dachaadhaan hawaasni keenya jaalala sii kenna jecha. Muuziqaan yookaan aartiin jireenya dhala namaatiif baay'ee murteessaadha. Bu'uuras nama gaddeef gammachuu kan fidu aartiidha yookaan muuziqaa ta'uu danda'a aartiiwwan adda addaa ta'uu danda'a siyaasa isaa ta'uu diinagdee isaa ta'uu hawaasummaa isaa ta'uu ergaa guddaan kan ittiin dabarfamuu danda'u aadaan kan ittiin guddachuu danda'u aartiidhaani.